bakka jiruun beeku. Naayiroobii jiramoo sigale Ameerikaa bashannanu jiramoo Finfinnee jiraa'uun beeku. Hoggii telefoona qalalaw itti godhu hay baran Finfinnee injimaa afaan kaachuu jira yaa darba maatii ajirta jeetuma silkii irra ga'u godhee badhaa bilziqinnaa keessa nam afuriitu sirriitti Jawaar Mohaammed jibbu. Afransii fi lakka tokkoffaan Abiyyi Jawaar Mohaammed silaa akkanatti ilkee nyaachuu fedhaa jechuudha. Arkaa Jawaar Mohaammed yoo Jawaar jette Abiyyi hoggii hirriibni didina waa lamatti yaaman siin jedhan namni Dr. Tichi isa raffisu hoggii himu yoo hirriibni Abiyyi didee takka wayyaane Tigre jette jambiretti takka Jawaar Mohaammed jennaan hirriibuma kuta jaansi. Waa lamaan kana gurraan dhaga'uun fedhu siin. Abiyyi ama gurraan Jawaar waan jaamu dhaga'uun fedhu takka. Lammaffaan Daani'el Kibrati. Sadaffaan Timootis kana namicha ministeera Haaji Alaaf Jawaar Mohaammed lubburraa jibba. Afraffaan Alamuu Simeeti. Alamuu Simeetis nama ilkee nyaachuu fedhu kun Awwaluu fi Adaanish maal kunis ni jibbanii tanneenuma harkaan qabdu dhiisite wadalloota tanneen. So saniifuu jara kanaa jechuu kasirri jibbu. Hoggis amma kaasee jechuu amma Timootis kaasee gaa. Yaa Timootis dafiiti ceehiin namicha Keeniyaan maallaqa biran kuttu ni beektan. Keeniyaan maallaqa biran kuttu. Keeniyaa dhaqi diploomaasii dalagi kitaabni kun hin eebbifamu akkan eebbifamne godhi jedhanii mootummaan irra dalage. Osoon namicha ergin duratti keeta qaaleessanii karaa san nama deemu qoratanii maal godhanii sodaachisanii maaliif ichi yaatan maal Naayiroobii gootan maal dalagaa qabdan jedhanii daangaa muyyaalee hunda cufanii hay qiyaamaan taatee bara. Qiyaamaan taatee namichi gartee girgirii guutuu keessa galee namicha erganii kitaabni kaansel ta'e jechuudha. Qaanii. Akkamin namni yaada sodaata. Kitaaba jechuun yaada bara. Gaafa kitaabni kee gubatu akkamin namni yaada gubaa. Yoo isin hin taane dubbiftanii dhiiftanii jettee iyyuun turre egaa uummata Harargee gaafa Harargeen kitaaba kee hin taane jettee bara Harargeen tun karaama qabdi. Namni gabbahee ida'amuu gubee Harargee maa gubdan jennee lollee qiyaamaan taate sheeka abbuutaa afaan girgiriin taate rifeensi kiyya kamma nama laatee kun gaafa dhumee beeka. Usululu qiyaamaa akkami gubdan jee idan jarri karaama waa harka afaan kaayyatee harkee wanni kun hin taatu jee gubee jechuudha. Bakka manumaa unu taa'uun qabdu kun sheeyxaanaa jee gubee jechuudha. Yaada maa gubdan jedhanii lolanii yaadni gabarra ooluu dhoorku yaadni bitamuu dhoorku mee namni kitaabni akkan eebbifamne si dhoorku. Dhugatti aangoo raasii ka'eetiin filannoon dhufu jirti karaa dimokiraasiitiin. Sigal sintuquu siree tana ol korii jeeni beektaa namichi ijaartidha. Sintuquu maaltu fidee siruma ol korii ciisi yoo naan jette irra wayyuu dadhabdee siree tana ol korii jeeni beektaa sintuquuti lakki mi'aate oluma korii jeen siree tana. Sigal ichi booda maal gaafatta girgirii. So saniifuu yaad gartee filannoo eeggadha marree eeggadha miterkishoo eeggadha kana maal mee nama yaada kan eebbifamne godhe mee nama kitaabni gartee akkan eebbifamne godheetu amma karaa dimokiraasiitti numaatu dimokiraasii beekee dimokiraasiitti amanee sigale karaa saniin fuudhee aangoo si kenna. Abiyyi Ahmad nama ta'e baga gartanii jechuudha. Nama yaadni akkan eebbifamne godhe. Garuu waan kanarraa maaltu sii gale akka abbuutayyoo naan jettan Jawaar Mohaammed dhugumaan eebba qaba. Mootummaa duwwaa gorsaa akkam akka qabu. Ifi silaahuu wanni hin ta'u qawwee dha'uu ture sii gale. Siyaasa addunyaa xiinxalee maaliin akkamittiin polotikaa namaa kana cabsaan isa bira hin jirtu qawweedhaan malee sii gale. Qawwee qofaan beekaa. Mee isaa mariitti amanu arge yeroo hunda qawweedhaan ala dhaabbata. Yeroo hunda waraana eebbisaa oola. Waraana rabbitti fedhe. Sigale.
eenyuka isa gorsaan beekon ifiifuu kitaaba Jawaar Mahaammadiif gatii dabale amma namoonni gariin gartee aboo dubbiin akkana taatee maarree taatee way jee qalbiin cabuu jira angaruu hedduun gammadee fi Jawaariif kitaabni illeen gatii bee yaanni Jawaar illeen hangam takka biyya san keessa lafa qabate hanga yaanni Jawaar yoo lafa qabate biyya shoorar keessa hoogganaa ta'uudhaaf namni kun gartee karaktara irraa barbaachisu hunda akka guuttachaa jiru sigale yaanni isaa biyya san keessatti akka sodaatamu akka bitamuu hin dandeenye akka gartee gabaadhaaf hin dhihaanne yaanni kee godhamnaan ati nama jabaadhaa beeka nama mootummaa saniif sodaatamu nama mootummaan sun firraa eegu nama mootummaan sun gartee yaa rabbi ka gootenarraa godhi jee du'aa isii godhu ta'uu beeku qabda nama gartee waan Jawaar Mahaammad maanaa Jawaar Mahaammad hin galiniif dhiibbaa Jawaar Mahaammad godhuu danda'u haga ammaa hin galiniif sigale ammarraa isiniif galti jeetii yaata ammarraa isiniif galti kitaaba tokko eebbisuu dadhabanii kitaaba dheengadda gartee kitaaba isa faarsu iskallaa'itiin diskaawuntii kennee kitaaba ibsaa nagooti moo jaarsi keenya abaa'oo sun barreesse mummicharraa maarree gara hanga qabritti jee barreessisan sigale iskallaa'itiin diskaawuntii kennee maal jedhanii harka tumanii manguddoo kabbaa duulaa tan hunda tan goda darban tan hunda dhukkee irraa danda'anii fidanii akka gartee namicha kana faarsitu godhanii sigale itti rakkachuu turanii jechuudha garuu yaada biroo keessummeessuudhaaf qophii miti bar aangoo sheer godhuu miti aangoo walii qooduu miti aangoo gartee saba kanaaf qooduu mormitootaaf qooduu mormitoota Itoophiyaatiif qooduu miti yaadaahu akka ati Itoophiyaa keessatti isaanii wajji sheer gootu kitaaba ida'amuu faayidaan qabne namni dubbisuu didee khaadiree lubbuudhaa bitattee mana keenyaan namni tokko dubbisutti hin jiruu je'anii gabaasinitti gallaan walgahii yaamaa je'anii durgoo qopheessanii walgahiidhaan kitaaba dubbisiisuu turan yaanni sun waa takka kan finne kan walgahiidhaan yaamee namni dubbisuu ture bar mee akkamitti namni walgahii yaamee kitaaba nama dubbisiisa sunuu humaan finne isaan kasaanii akkasin lafa qabsiisuudhaaf tattaafatanii jechuudha kanamaa garuu na gargaaraa na eebbisiisaan jenne hoteela na akhiree isaan jenne biyya keessatti illee godhadha jee isina khaalifan jenneen biyya ollatti isinirraa achi baheetiin sigale eega gartee asii yaada gurgurachuu na dhorkitan ichitti illee yaada kiyya gurguradhaa jee bahee jechuu namni kun yaanni salleen akka hin gurguramne yaaduma isaanii malee addunyaarra yaanni tokko akka jiraachuu hin dandeenye sii mirkaneessaa jechuudha sadarkaa gartee akka waan biyyaa fi biitti wal dhoyite akka waan daangaan biyyattii sarbame akka waan gartee faayidaan biyyaa tuqametti ministeerri Haaji Alaa ichitti ergamee sigale ichitti ergamee kitaabarra malee Bakkaani sadarkaa mee amma hoogganoonnummaan Keeniyaa sun maal jedhame kitaabuma Jawaar kanaawu Jawaaruma kanaawu nama akkam akka ta'e sigale nama hagam dhiibbaa godhuu danda'u akka ta'e sigale asirratti addunyaan guutuun ni ajaa'ibsiifattee jechuudha ni ajaa'ibsiifatte eega kun hundi ta'e eega kunuundi ta'e addunyaan guutuun gayyaa weegalte jechuudha Jawaar kun akkanuma lafaan ka'ee ni beeka dura sheekka abbuutaa gabbahee gaafa bilziqinnaa mormusan sabaati maal taate sabaati bitirkishoo taate naan jechuu turtan ni yaadatan sanirra deebuun taatu eega sheekka abbuutaa bahee karaa ciree booda gayyaa weegalan hayyoonni Jawaar gabbahee eega Jawaar gabbahee booda Ameerikaanis gabbaate kun ganaa distiin Abiyyi shuumoon okkoteen bishaan fixachaatuma deemti malee bishaan hin jiru jechuu kana booda
bishaan siyaasaa fixattee jirti. Wanni hundi harkaa baatee jirti. Wanni hundi harkaa baatee jirti jechuudha. Saniifuu Ameerikaan illee gabbaatee jirti. Arra ekoonoomiksiin hundi waan barreesse gartan. Foran wanti sun gaazexaan guddaan gartee warri dippiloomaasii addunyaa kana Afrikaa kana masruufa kennu gaazexaan dubbisu sun hundi waan barreesse arkitan. Taphni dhumatee jira jechuudha. Taphni dhumatee jira jechuudha. Saniifuu Jawaar Mahaammadiin baga gammaddee jennaan jechuudha. Gowwaan gartee wahiin dhawajee if dhawa. Wahiin dhawajeeti if dhawa. Baram PP teenya tana gowwummaa si eessattiin arganii beekta. Gaafa Tiraampi filatu namni dura gaafa Tiraampi filatamu namni dura baga gammadde jeen Abiyyi beeka. Tiraamp jechuun zawwarasti. Nama harka Abiyyiin feene beeka. Ni beeku inni. Eegasiitti dawwaleeti yaaboona qunnamsiisaa jee nama meeqa kadhatee silkii jalaa kaasuu dide. Nama isa qunnamsiisuu barbaadu san hundaa wajji wal qunnamuu dide. Angaafasiin saboo maaluma deeggaruu turre. Maaluma wayii beeka jennee maarree jaalala. Miitirkishoo maarree. Miitirkishoo baa maarree. Jennee idaan yaa obboleessu. Gingilchaan bishaan waraabuu turre. Sigale. Bar Tiraampi waan inni ta'ee beekanii jira. Faarsee bulaa hunda laalamee piroofaayila Tiraampi godhatanii maal godhatanii. Tiraampi kun beeki nama gartee sigale Abdel Fattah al-Sisi namichi Masrii kunii fi Tiraampi jechuun akkana laa waliin lubbu. Abdel Fattah gaafa Tiraampi aangoo qabatu daarekti dawwalee haaseen. Abiyyi garuu dippiloomaasota hundarra deemeeti itti dhufuu dadhabee jechuudha. Amma ifarke maal fiduu danda'a wanni fiduu danda'a angaafas naagalee jechuudha. Akka wanni takka humaatan beekti. So saniifuu Jawaar Mahaammad baga gammaddee baga injifattee jechuudha. Injifannoodha. Eega kun ta'e booda. Eega kitaabni Jawaar girgirii uume booda. Arra qaallichi kabbalaan akkuma reefu isinii barree 4 kiiloo keessa wadala saaxaan Oromiyaa irra haate kana yaamee durani kabala siinjan kabalatti gillik boskii tan hundaan bar waajjira kanan naqatee tuma jedhanii bar akka ijoolletti si'el kabalaan garagalcheeti amma hatattamaan deeme uummata mariisisi jedhanii ni jiran arra kaleessa waajjira paartitti mari'achaa oolanii jechuudha. Mari'achaa oolan. Maal goluu qabna nuti duraan Amaaraa fi Oromoo Tigree ummata kana adda harkifne Oromoodhaan kun ogumaa keessan isinii baafne jenneen Amaara fitu jirre jenneen Tigree fitu jirre jenneen akka waan Oromoon Amaara nuufiti Tigree nuufiti jetteen sigale inni aangoosaatiif godhaa beeka akka waan Oromoo godhee fakkeesse sigale jara kana gartee yoo jarri kun walitti deebi yoo jarri kun wal qabate ekonomii biyyaa tabadde dippiloomaasii nu jala burkutoyte beela ummata fitu jirtu kana wajji dabalatee qaala'insa jireenyaa hojjetaan keenya gartee hojiin mindaan hojjetaan keenya qabu khiraa manaa kafaluu dhiisi laaqanaahu ilmaanii fi isallee nyaachisaan jirtu hojjetummaan keenya kunu nu wajji dhaabbataa jedhaniiti kaleessa wal fixaa oolan sigale wal nyaachaa oolanii jechuu qoreen giddu galeessaa amma arra ajajaa dabree jechuu ajanyi dabree kun magaalota irratti magaalota Adaamaa Dirreedawaa Shaashamannee Narraayimi Baalee Roobee Moyyaalee Naqamtee magaalota gurguddaa Harar magaalota Oromoon qabdu guuturratti deemanii akka gartee yaada ummataa guuran ummataa fi isaan maali wal beekanii yaada ummataa guuran qaallichi wadala satti karoora gaddabarsee jira wadaltichinis wadalloota nyagoo xixiqqoo godinarra naqate tana yaamee jira jechuudha.
yaamee jira. So kana gartee gaddabarsuuf deemanii jechuudha. Uummataa fi isaan waliin beekan maaliif hin jiru? Yeroo hunda hoggii isaan uummata waliin nuu qabaa jiran qaadireen maal fiddi ni beekta? Miseensota isaanii guurtee fiddi jechuudha. Miseensota isaanii guurtee fiddi. Miseensonni isaanii waan isaan fedhan malee jijjiiramni lafa qabatee malee jijjiiramni wanna tahee malee jijjiiramni milkirra jiraa malee uummanni dhugaa sun dhaqee takka gaafii isaan gaafatee hin beeku. Uummata dhugaa ni baqatan. Maaliif uummata biraa waa takka maal qaban? Nama uummata biraa guyyaa qabu. Nama uummata biraa galata qabuutu uummata fiitii wajji walitti haasa'uu danda'a. Inni kan biraa galata qabu haadireessaati. Kan nyaachise, kan achisiise, kan zarafsiise, kan tumsiise, kan ajjeesisiise. Sigalee? Kan fayyade haadireessaati malee uummanni katumame, kahatame, kagudeedame, kabuqqa'e, kagartee dhiirti gudeedamte uummanni gartee akkanatti isaaniin jiraachi isaan godhaa ture galata maal uummata biraa qabaayi uummataa fi inni walitti dhufan. Nama gartee humaa yaaduu hin dandeenyeetu uummataa fi isaantu walitti dhufaa jechuudha. Walgahii uummataa jedhaniin mata dureen uummata mariisisuu jedhamti. Sigalee? Walgahii mata dureen uummata mariisisuu jedhamti. Walgahii uummata mariisisuu osoo hin taane haadiree isaanii mariisisuu yaani jechuudha. Maalirra jira? Maalirra jirtan? Maal godhaa jirtan? Jaawar nu gabbaa jennee yaanneen beeynu jaawar gabbahe dhufe jaawar sochoosuu danda'a. Maal godhuu qabna? Akkami jaawar maqaa balleessuu qabna jedhaniiti ajandaan kennameef. Ajandaan kennameef kan siifiin ajandaa qaallichi bar wadalloota gakkanneen siimu jira beekadhuma. Oduu himaa isaa ta'eetiin siimu waan inni afaaniin jeen siyaasa'u jira. Sigale. Jaawar naggaadeedha. Maallaqa guddaa hatee maallaqa guddaa fuudhee sigale waan maallaqa san irratti qabnee sigale waan maallaqa san irratti qabnee himata itti qopheeffannee himachuu yaanuuf waan dhagaheef information harkateef baqatee biyya ala bahee nu qeeqe ja'a ummata deebii kennaa ajani jeeti way wallahi ummata deebii kennaa jee wadalloota isaa kana gati meejan sigale bar kitaabni waraabeysaa jedhan duubaa fi fuul duraanis lafee enuma jajan. Kitaabni hattuutis fuula duraanis maallaqa duubaanis maallaqa nama jedha. Uummanni Oromoo bar sadarkaa san bira kutee jira. Mee Jaawar Mahammad kun gaafii uummanni keenya gaafachuu deemu qabdan. Jaawar Mahammad kun hoogganaa baankii tamiiti kan maallaqa guddaa isin amma uummataan amansiifnaa maallaqa miliyoonaan gana fuudhee kutee ja'a maqaa isa balleessaa jettanii yaa hoogganaa keenya Abiyyi kan akkana jettee wadala keetii gakkennitu mee hoogganaa baankii kamiiti namni kun maallaqa takkaa hooggantoota baankii kamii baaseef namni kun takkaa hooggantoota baankii baasaniitti kennuu qaban maallaqa guddoo akkasii kan isin amma maqaan isa balleessine jettanii oofuu jirtan kana maallaqa akkasii fuudhuudhaaf bar koodii maallaqa guddaa saniin fuutu koodii qabaachuudhaaf manaajara takkaa nama baankii san sochoosu ta'uu qabdaa jechuudha. Mee baankii tam sochoosa Itoophiyaa keessaa jaabra. Sigale. Mee baankii tam sochoosa yoo gaafii kana uummanni isinii dhiyeessoo deebiin isin qopheessitan gaachana sirraati kana dhiitii gabbaasi ilaalcha biroo qaba akkasii miikii isin beeytan san qopheeffattanii mee gara kanaanii yoo nu dhufte kara sheenii juu kanaan baankii tam sochoosa akkamiin maallaqa san baasuu danda'e haga maallaqa san inni baasu isin hoo'eessi jirtanii tarkaanfii gartee dirree xayyaaratti tarkaanfii irra fudhattanii hanga inni doolaara hangas baasu hanga inni yiiroo hangas baasu sigale isin tarkaanfii irra fudhattanii dhaabsiftanii je'ee yoo uummanni nu gaafate dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii
Saniifu akkana jaa maqaa balleessaa janiititti gahu. Arra karooratti kennanii jiranii jechuudha. Amma warra godinaa hunda yaammatanii jiranii jechuudha. Dubbiin Jaawar goodi qaallichimma khaadiree isa gaddabarsee jira. Kunis fuudheeti khaadiree fi naqatirra gaddabarsa. Soo dubbiin isaanii akkanatti shoorarkaa nayxeeti taa'uu fi gala wallaalchiftee maraachuu jirti jechuudha. Amma gartee if fakkeessuudhaaf footoo ka'uu seeqachuu maal jechuu jiran malee dhumattee jirti jechuudha. Dabarsi ammaas yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate kunoo bishingaa harkannee boqqolloo harkannee qaala'insa jireenyaa injifachaa jirra hojjettoonni keenyaas nu obsaa maarree ja'aati gartee kijiba kana itti tumaati bar amansiisaa je'een siigale. Meemma bishingaa yoo Oromiyaan oomishte naannoon Amaaraa lolarra jirti hin oomishne. Naannoon Tigraay akkasii oomishan qabdu. Oromiyaa tana keessaahu oomishni bakka hangoota xiqqoo nageenyi jiru kanatti gartee oomishame malee oomishni oomishame hin jiru. Mee amma oomishni hangi argame kuyyoo Itoophiyummaan walii hiru seente. Mee Itoophiyaa baatii takkanii nyaachisa. Mee baatii takkanii nyaachisa. Naannoo Amaaraa nyaachiftamu. Oromiyuma keessa nyaachiftamu. Tigraay nyaachiftamu. Naannoo Soomalee nyaachifta. Eessa nyaachifta. Kana yoo ummanni isin gaafate yoo qopheeffatanii jirtanii deebi. Qopheeffatanii jirtanii. Ekkanumatti bar wadallootatti waaga kennuu dura sigalee oggii kennina fudhattees stressiin sunis sirraa gabbu'ee tasgabbaa'e viidiyoo sheekaa butaa tana laaleeti. Ahaa yoo gaafiin akkanaan akkaate dhiira wadalloota kiyya maaliin itti himajii yaadi taa'e hattoota aangorra guuratti. Hattoota Oromoon zarafaa turte. Gaangistara aangorra guurattee Oromoon zarafaa turte kan suuta karooratti gaddabarsitu kana laalaa waa itti gaddabarsi jechuudha. So hangas takka piipiin kitaaba tokkichaa Jaawar lafaa ka'ee intervuu takkitti Jaawar kenne irratti deebii akkasiiti qopheeffachaa jirti jechuudha. Qopheeffachaa jirti jechuudha. Ummata walgahii yaamuudhaaf ummata gartee walgahii yaamtee girgirii isaan kaahuudhaaf rakkisuuf qophaawaa jirti jechuudha. Amma gana nama kitaaba Jaawar dubbise jedhanii milishaan takka deemee hidhuuta qabaanaa ta'an. Nama kitaaba Jaawar dubbise nama kitaaba sanas naqe nama kitaaba san dubbisu yoo gartan isaa fi kitaabichallee waliin gubaa jeejan namichi. Nama hangan takka dikteetara, nama hangan takka garaa jabeessa, nama hangan takka yaada namaa keessummachiisuu hin dandeenye an dhugaa nama akkanaan seene qaallicha kan. أعوذ بالله من الشيطان تو يا قلبي نما كتاب جاور دبس يوغرتن نما كتاب جاور دبس يوغرتن إسا في كتاب الجلة ولينقبادا أكملتو هو غنام بيتك برواني أتجتو قوتون هقس هاي جانيس يلا فودني هقس ميديا أماراتيف ميديا الدنياتيف شيكا أبوتاتيف هقس لفتيبر أويتون أفان كي غيسابات مي خابينو ما أكا مكا قبضو فلال وهما أكا مكا ولي قبضتي تيسو فلال أتين نما أكا مكا تاتي فلال أما نيقدا نيقدا دبي واللقا تاني نفنو جاري أمتا واللقا في تشيسيسو ديمو أني سني موتما جاري أكمل كوين أمار الرأي خم تجاني قرتي فولت تقولاني سيستم موتمان فنو جاري مجيء أمة أورمو بكسيسو فتشيسو ديما أما بيبي سر دعو تيسني جي بوجل أفردراني سنيه ميمي خنو أما خلي بيبي سين دبرسه ميديا بيجالا خنون ترأي أجراي أنا أما تناسي سنو ما فيني خطابة جاور نما دبسي يعني من أيدا كو بيسو جراني sirna kanaatiin bulu jirti jechuudha. Sirna kanaan namni difeentii takka irraa ittiif na jedhee rakkachuu jira jechuudha. Sirna kitaaba nama kitaaba san dubbisee fi nama sanillee waliin gubaa jee hoogganaa ajaja dabarsu. Sigalee
Hoogganaa akkasiitiin biyyattiin gaggeeffamaa jirti. Hoogganaa akkasiitiin biyyattiin gaggeeffamaa jirti. Qabaanaa ta'an waan hin anjeetan itti dhufuu teessan. Abaluu maayida kunoo kitaaba jaawar dubbise jaani jaalannee gammadaa asii dawwalte. Abaluu yoon fuudhame kitaaba jaawarii bitate jaanii maarra jaanii fuudhame maaliif beeyna kitaaba dubbachuun bitachuun yakkaa jette ichi ibsa kenniti takkaa jaarte. Takkaa ilmoon abbaan jalaa hidhame si galee. Saniifuu kitaaba kana nama dubbise akkas godhaa jedhaniiti itti qophaa'u jiranii jechuudha. Yoomsan qofa. Jaawar Mahammad si galee Keeniyaan akka taate qabdee nuu kennuu qabdii jedhaniiti gartee Ximootiyoos dhaqee namicha qaalicha amma Keeniyaa bulchuu kana gaafatee jira. Si galee laal mootummaan barumaan beeku. Jaawar Mahammad yoo ajjeeftellee akkuma yaanne Hacaaluu du'ee jira. Hacaaluu Hundeessaa du'ee jira. Daadhii Galaan du'ee jira. Qabrii keessa awwaala keessa si lolu jiranii bar. Maala Jaawar Mahammad awwaala keessa si gubu. Nama tokko yeroo hunda ajjeesuu caalaa yaadaan caalii ergamii akkamii. Ana akkanumaan jechuu ture maduraas. Shaneeni balleessina, aabaa'ooni balleessinaa dura. Yaada aabaa'oo caalaa argamaa. Akkamiin gaafii Oromoo deebisuun, gaafii alaabaa deebisuun, gaafii afaanii deebisuun, gaafii Finfinnee deebisuun amma aangoo harkaa qabdanii. Yoo kana hunda deebisa harkatte maaliin uummata kakaafte aabaa'oon? Maaliin uummata yooniif qaala'insa jireenyaa gabbuufte? Jaawar ajjeesisiisuuf, Jaawar hiisisuuf, Jaawar biyya deebisiisuuf adda baay'ata baaftee ministeera Haaji Alaa biyya ollatti ergite dippiloomaasii fi dhageettii qabduu fi aangoo qabdu fayyadamtee biyyattii ollarra dhiibbaa gootee Jaawar naa deebisi jettee adda uummata rakkiftu. Ichuma teessee fashaleessuu dandeessa bar osoo waa beekti. Osoo Rabbiin sammuu qafoo tana keessa waase kaa'e aangoo tee malee waa takka hin gartu. Rirma aangoo kee nyaatu kana hunda zeero deebisuuf gaafuma uummataa deebiftaa jechuudha. Uummata dhageeffattaa jechuudha. Hattoota uummatarra dhagee tarrifte kana kaaftaa jechuudha aangoorraa. Filannoo dhugaa geggeessitaa jechuudha. Marii araaraa dhugaa sangootaa jechuudha. Wobo wajji maal dhabdee naan lolta kootu teessee. Gaafii Oromootu hin deebiin atis Oromoo ifiin jetteemi eega gaafiin Oromoon deebiin waliin deebifnaa kootu jettee deebisuuf amanamummaa horachuu qabda san ta'uudha. Amma eenyus amanee taa'ee si wajji mari'ata. Warra si wajji mari'ate kam goote? Warra biyya alaa kanaa jaartii kee mana gurguree dalagaa fi dhiisee si bira gale. Akkam gooteeti kunoo biyya alaa tana jechaanii ma dhokatanii mana tattaa'u jiranii nama keessa gabba'uu qaanfatanii. Afaanii miidiyaa irra baaftee waa hunda haasofsiifte. Adda asii ministeera Haaji Alaatiin Jaawar Mahammad akkanaa deebisan jettee Keeniyaa teessu. Finfinnee teessee Jaawar Mahammad tapha ala godhuu dandeessaa bar. Akkamijjii na gaafadhu. Gaafuma Oromoo tana deebisime. Mee alaabuma Oromoo tana alaabaa magaala naannoo Oromiyaa godhi. Mee Finfinnuma magaalaa gudditti Oromiyaa godhi gaafii Oromoo deebisi. Wallaahi warri mormu kun tokko waan himatu hin qabu. Tokko hundi osoon hin jaalanne deebee si faarsaa jechuudha. Haga ammaa namni hundi sirraawe qaceelisiin jee gaafa buqqisi jee torbaan lamarraan fudhatu. Jaawar Mahammad buqqisuu itti beeka injiinara diiggaati laa dhukkeerraa kaasa. Akkatti beeka hanga ummanni madaa'u hanga ummanni laal bilchaatee jechuu jiru. Liqimsuu qofaa fi dhufaa jechuudha. An amma duraan si hime amala miisii qaba Jaawarii itti tuquu qofaaf gabbayaa. Itti tuquu qofaaf gabbayaa jeetiin amma dura isin haasa. So saniifuu ministeera keechitti ergitee if qaaneessitee si galee. Osoo ministeertichi kee xayyaaran korin osoo ministeertichi kee Naayiroobii dhufuu dhiisi xayyaaran korin wanni ati jette Jaawar Mahammad bira dhayitee jechuudha.
akkana maallaqa kafalanii baay'ee takkanas godhanii Keeniyaan akka qabdee si deebiftu godhu yaaniiti dafii baafadhu jedhameeni jechuudha. Meetti milkooyiteere kute si harkaa. Qaaniin sun si nafne namni sun si harkan dhufne wanni ati jette bakka hin geenye yeroo hunda bakka ati wahuma xiqqoo amma bakka faarsee bulanii kaansil goosifneemi hanganum. Wanni kun gartee dubbeen isaa miidhaa sirna kiyyarraa hangam takka fiddii rabbitiin dhalii jenne. Kitaaba Jaawar namni gatiitti godhe namni kitaaba Jaawar gatii baase Jaawar caalaa bilziqinnaadhaa jechuudha. Ummanni waan irraa dhoorkan itti maraata. Kitaaba Jaawar kan duraan akkasi jaalatan san irraan ammas soogidda fiddee irra birbirsitee fi jechuudha. Maal goote dhoorkite daranuu mi'eessitee jechuudha uummatatti. Amma namni gatii dachaadhaan doolaara sanuu kan gartee kaardilleen hin binne kaashii as keessa guurrachuu jira jechuudha. Kaashachi lakkaaweetuma fudhachuudha. Kitaabuma Jaawar bite jechuunu amma girgirii Awurooppaa tana keessa salaama salfi Awurooppaan guutuun akkana godhachaa jirti. Ameerikaan guutuun, Austraaliyaan, Eeshiyaan, Suudi, Ardiintun guutuun akkana godhachaa jirti jechuudha. Kana haqimamatti godhesi wallaala keetii. Wallaala keetii. Ati namni Oromoo miitee ati ilma Oromootiimi. Oromoo miitee ogiisiin je Oromooti yakkamittiin miidhagii du'arraadhaa. Daangaa Oromiyaa sarbisiiftee ogiisiin jedhan. Sigalee? Ani ilma Oromooti. Ani ilma Oromooti akkamittiin daangaa saba kiyyaa, daangaa lammii tiyyaa akkamittiin sarbisiisa jiiti. Sigalee? Daangaa lammii tiyyaa, daangaa saba kiyyaa ummata qabsaa'ee as nafiti san akkamittiin sarbamsiisa jii Moyyaalee irraa eegale. Tulluu Guuleediin Harargee mangabaatutti Baaleen Wallaggaan Walloon daangaa Oromiyaa kana qabachiise. Namni bar waan ati dalay darrasi khumachuu jira bar. Waan ati dalay deensi qeeqaa jira bar namni. Sigalee? Waan ati dalay deensi qeeqaa jira bar ilmi namaa. Sigalee? Teetii karaa namaa bantee teetii karaa keeyse faarsee bulaan ijaa jechuun gatiin qabu jechuudha. Oromoon tanaa jecha wal dhabdulleen hin jirtu. Oromoon tanaa jecha wal loltulleen hin jirtu jechuudha. Eegaa waa'ee Jaawar Mammatan gada jedhe waamicha ummata Oromootiif. Ummanni Oromoo kun isimmee gaafiin isinii qabu. Baqadhu namni tokko mootummaa wajjin waliin bu'uun aboochi keessaa bahe gaafa Taayyee waa barreessu aboo Taayyee baqadhu gaafa Jaawar waa barreesse baqadhu gaafa Hangaasaa waa dubbatu baqadhu gaafa Sheekka Abbutaa waa dubbatu baqadhu wayi maal taataniis Amaara kana faallaaltaniis Iskandar Naggaa bar Washington DC kana dhufeeti sinqiitti guduunfanii deemlol ijanii gaaratti deebisanii bar. Hayyoota hunda baqadhu oggii jettan. Eenyu isinii lol maleekaa gabbuusaa lolchiifadhaaga. Sheekka Abbutaa kaas taa'ee dubbatu kana deemlol jechuun qabdanii jechuudha. Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu. Sigalee? Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu. Profeesaroota, doktoroota, hooggantoota gurguddaa, jeneraalota dur, abbootii qabeenyaa, artistoota, aktaroota tokko osoo hin hafin Kaalifoorniyaa, Los Angeles warri qabeenya beekamu kun hundi qabeenya isaanii gannaqaniiti Maqalee dhaqanii daaraa ta'uun turre. Ummata isaanii kachi jiru hangam takka
sigale ummata saanii kachi jiru hangam takka hamileetti horan maaluma taatan seisin baqad yo jaawar wabar abo baqad min aynatu nagar no ante hay qabso girra baqad akkana barbaati pipi ani pipi dala ani waan pipi min jaalatun da sirritin beek ada geefan wallahi ish pipi akka isin fakkaatee badhufte akka nama jaawarii fakkaatu yaadu fakkaatee way jaawar si jeesanii baqad jaawar yoo du'e jaawar biroo uumu qabnaa bar oromoo jaawar biroo sun yoo du'e arra hacaaluun du'e jaawar uumnee bar sigale taayyee uumnee bar sigale sheekaa buutaa uumnee bar warra dhaabbatee likki itti himu jiru kana uumtanii bar khunun diyo dhume khabiro uumu qabdaa bar baqad way jibay way marretay manuma saysin jabadu siduba jirra guma kheni baafna aizosh jettani garte akabatti urgeisa arradini batti urgeisa bar sigale halkani guyya bilziqina ciisa dorku jira bar batti urgeisa bar ciise goota tahe goldi dahaba tahe isani lolu jira bar isa wasakara qataaniti ajaawani tortorani addunyaan guutun ummanni biyyatti funyaan qabate isaan bira kutu jira bar reefi batti urgeessa warqii ta'e ciciisu jira bar arra isaanii lolu jira bar sigale isin baqad aboo isin haa baqachiisu jiru waan akkanaa dhiisa nama tokko gii suuta qararraa maysu miidiyaa irratti afaan hin banin suutuma qararraa achi maysi bakka seeftii isaa kaayyadhu itti dhiisi eeysa akka jiru mootummaan kun waa konfiis ta'u haa maraatu Iskandar Naggaa eeysa akka jiru barbaadanii hin dhabne baatii meeqaaf dhabame mee Iskandar hangam takka akka 4 kiiloo shoorar keessa way beeytaati sigal way beeyta hanga inni 4 kiiloo shoorar eeysa qote namichi eeysa qote sigal jaani guutuun namaa gartee maraatee isin bakka dhugara Amerikaa karaa bro karaa Keeniyaa dura fiigi hay yoo hayyoonni kun dura ori Baqqalaa Garbaa Amerikaatti hafuun hagam takka akka bilziqinaa gammachiifte anaa beeka isinummaan beeytanirra anaa beeka hagam takka akka bilziqinaan boqonnaa fudhattee rafte hagam takka akka bilziqinaan uf jettee hafuura fudhattee rafte namichummaan asii hidhamee nu cinqee addunyaan guutuun ibsa nurra baafte sababa isaatiin baay'annee meeqa nurraa muramee qiyaamaan nu baata'uun ichi nurraa hafee miijanii gammadanii sigal gammadanii ajaa'ibsiifatanii bagaafe jedhanii sigale ajaa'ibsiifatanii jechuudha isin baqadhu tan dhiisa nama tokko namoonni hangi muraasni wal mari'atee ichiisa keessa jira laajjaawar meedhiira siyaasaa salaalim ani bar hujiifin as jira malee gandi kiyya finfinnee jira jee hagam takka mooraaliin bilziqinaa cabte si fakkaata ana siin jira malee bar gandi kiyya finfinnee jira ani hujiifin as jira malee niin deddeebi'a sigal hagam takka namichi keessaa lolu namichi keessaa sirra kana dura dhaabbatu mooraaliin itti godhamti jechuudha baqadhu jecha jiru kana dhiisaa uummanni Oromoo dhiisaa kana tufaa gataa anaa isiniin jedhe waan akkanaa ganaatti hin deebina itti aansuudhaan bilziqinnaan namoota hedduu sigal biyya alaa tanaa warra hektaara duraan dhoorkatte hunda hektaara kennaafii jirti akka gaafii Jawaar Mohaammed irra kaasaniif jecha akka ummanni kaasee fakkeessanii walgahii isaa keessa naqanii asiis nam tokko achis nam tokko bakka namni harka baasee mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun ilma keenya mootummaan kun maarree keenya
mee kabitti Oromoo irratti wanna taati ji'ee ka gartee warra walgeessan keessa jiru terrorize sammuu isaanii godhuuf mootummaan namoota irgitee jirti jechuudha diaspora if eeggannoo godha. Miidiyaa irratti illee Jawar Mohammed Amara aangoo deebisuu deema. Jawar Mohammed Amara akkana godhuu deema. Warra miidiyaa kan isin sabboontoota jettaniin kana halkan namni laal nuti bilziginnaan tun ni beeyna isin narifachiiftanii bara Oromoon tun. Nama hunda sigale halkan maal dalagaa bulaan beeytan guyyaa asmaahi inni isinitti iyyaa olaa jechuudha. Sigale nama konfiisi isin godhu hunda hay Amara wajjin dabalatte Amara jechuun lammii teenya bara. Oromiyaa teenya malee Itoophiyaa irratti Amara wajjin walitti dhufnaa bara nu hundinuu lammii Itoophiyaati. Wal gargaarsifanne Tigreedhaan wal gargaarsifanne sigale sabaa sablammichi keessa jirtu hundaan hayyoonni biyyattii taa'ee biyya tana akkamitti ceesisuu qabna. Akkamitti ceesisuu qabna jedhanii wal mari'achuun badii qaba. Hin qabu jechuudha. Amma Amaaratti isin galchuu deema fannoo aangoo qabsiisuu deema maarree aangoo qab bar gaafiinsi qaba bara Minilik abbaan gadaa rashanamee ni beeka. Dhiirti dhiiraan gudeedamtee ni beekti. Qabeenyi gubatee ni beeka. Bara Amaaraan nu bulcha jennu san. Bara Abiyyi bar qeensiin Oromoo hattuu jedhameeti hidhaa jira bar narraa himi qeensi balaa'e. Bar Oromoo guutuu sheekka abbutarraa qabi waan Oromoo jetteef yaamtu qeensi balaa'e hattuu jedhamuudhaaf mataan gannu cabee bar. Mee ilmi Oromoo tokko kana mataa Oromoo gaccabsa. Abbaa gadaa guutuu rashananii bar. Bara ilma Oromootu gartee bara ilma Oromoo biyya bulchaa Oromoo 4 kiiloo jira. Sigale Oromoo 4 kiiloo jira. Ja'anii gartee namni tattaa'u jirutti abbootiin gadaa mee sirna Itoophiyaa durirraa qabi eega Itoophiyaan dhaabbattee fi hanga irratti abbaa gadaa karaa shaname tokko naafiti bara Abiyyi malee. Mee qeensi Oromoo hattu jedhanii qeensi sadarkaa san gahu qeensi Itoophiyaa guutuu hoogganuu ture. Sigale qeensiin sun salphatuun bar naafisii salphate yaadhamaa. Bar qeensonni Amaaraa kan ati jettu kanarra ilma Oromoo 4 kiiloo jira Amaara irraa eeguu qabna jettee ati afaan bantu. Qeensonni Amaaraa bar kabajaani paaspoorri isaanii kennamee fi kun Ameerikatti kun Kaalifoorniyaa geggeeffamanii. Qeensi balaa'i bar filmiin irratti dalagamteeti miskinticha. Filmiin irratti dalagamtee maallaqa walgahii irraa fuudhanii obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya nasbe abbaatee isaanii ta'anii hamtuunatti yaadanii jeeggaraa qulqulluu Oromummaatiin jala deemanii hallayyan namni nayisiise Abiyyi bara Abiyyiiti bara qeensiin Oromoo salphate Oromoo guutuu salphate jechuudha. Qeensi balaa salphate jechuudha. Sheeni tokko salphatu jechuun Oromoo guutuu salphate jechuudha. Siingalooti wanni siyaasaan dalagamu. Siyaasaa jechuun mooraaliin dalagamu. Hangam takka mooraaliin sigale mooraaliin Oromoo hangam takka cabte. Amma Amaarri hundi maal jecha ay qeensi chaattuu jechaa jira. Kana eenyu jechisiise? Sirna kanaa jechiiti. Ilma abbaa gadaa jetta abbaa gadaa guutuu rashan bara gartee dhiira dhalaa dhiisanii dhiirti gudeedamte. Bara qabeenyi Oromoo guutuun gubate. Bara gartee Oromoon guutuun buqqaate. Bara gartee pirezidaantiin biyyattii ka Oromoon bulchaju Oromorraa maallaqa Oromorraa sassaabame. Maallaqa Oromorraa sassaabame deemee Amaara bira dhaqee Amaaraan ijaaree akka ichi keessa galanii Oromoo fixan ficcisiisan baratti godhee bara waliigaltee hoottu waliif farramna hoottu waliin Oromoo finnaa jedhanii pirezidaantiin biyya sanii qaanii malee taa'ee farramee mallatteessee ichi keessa galchee Oromoo dhiichisiisu jiru bara kana bara Oromooti. Mee Amaarri yoo dhufe kana caala maal si godhamee naayi? Amma Oromoo ilma keenya irratti hin duullu Amaaraa wajji maarree wajji chichi
Oromoon arra woboo qababar. Arra bar marroo dirribaa mucaa yuunivarsiitii sadarkaa sanii barumsa qabuutu sigale. Kana irra duulu turre sun. Arra bar kanaa gaarii jira. Arra bar khaleessa woboon bar ganda baratii lolaa oolee bar. Jalduu lolaa oolee bar. Sulultaa lolaa oolee bar. Kanarra dabree fannoon ichi dhufu. Makkalaakiyaan arra qawwee baadhatu kun gaafa dubbiin jijjiiramte cuftii woboo ta'uu beektaati. Kijiba. Sigale. Warroottan as teessee miidiyaadhaan kijibdee uummata burjaajeessuu barbaaddu dachii ta'ee deemi fudhadhu. Warra rabbi dachiin maraachi. Dachiin isin haa nyaattu. Sigale. Waan takka bilziqinnaan nuun ta'in, bilziqinnaan Taayyee Danda'aatiin ta'in, bilziqinnaan Sheekka Abbuutaa Hangaasaa Lammaa Magarsaatiin ta'in isiniif isin taatu. Nuti sirri beena waan kana. Nuuf taati jettanii deemaa gala qabsoon Oromoo abbaan fedhe keessaa galus. Gaafa nuti keessaa galee deemaatuma turte. Gaafa sanyiin keessaa galees deemaatuma jirti. Abbaan fedhe yoo keessaa galee qabsoon tu. Jaawar Maammayyoo arra dhiisees numa deemti. Jaawar Maamma caljee afaan qabatee ture. Qabsoon Oromoo dhaabbatte deemuma jirti jedhu. Deemuma jirti. Abbaan fedhe afaan qabatee qabsaawee dhiisee mataa isaatii fi malee waa takka qabsoon Oromoo laa dhugarra rarraati. Dhugaan saba kanaa hanga baatu. Hanga gaafiin ABO'n gaafate sanitti Itoophiyaan deebitee yes jettee gattiisee teebilirra waan ABO'n gaafate san niyaa Oromoo san guututti Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu. Kana gubii gati. Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu. Saniifu warra as keessa deddeemee isin burjaajeessu Amaaraa wachi Amaaraa 4 kiiloo deemuu deema maarree ara keenya kana baraan darmaandii godhan marroon kun hin jiruu bar isaan biratti. Marroon amma hin jiruu bar isaan biratti. Dachiis qabachuu hin danda'u waraanaas hin beeku makkalaakiyaan Oromoo dillikkatti qawwee asirra naqatee yaa'u kun jeneraalonni Oromoo kun faayidaan qabu bara isaan irratti. Arra jeneraalota Oromoo akka jiru waa hunda Oromoo akka jiru biraay dhufee namni nu qabata. Nu qabatu jiru. Kana booda aangoon Oromoo harkaa baatu hin jirtu. Garuu aangoon Abiyyi harkaa baatu ni jirti ni jirti. Itti aansuudhaan makkalaakiyaan amma isiniifin makkalaakiyaa ijoolleen keessattuu hayyoonni biyya jirtan ijoollee Oromoo tan Tigraay lolchisuu turan kumsuddoo madoolee dheengaddarraa eegalanii ala gaxarii eegalanii jiran tan harkirraa cate tan ijjibayte tan miilirraa cite duraan kaambii Finfinnee sanii wali qabanii tichitti daabboota akka takka nyaachisuu turani ati fayyitee deem dalagaddu janiin nama miilan qabne arihanii huun bishooftuu sadaqaa kadhata huun buraayyuu huun sulultaa viidiyoo fi footoon isaanii akka nu gahetti isinii maxxanse. Makkalaakiyaan akkasirra rakkachaa jira. Ijoolleen Oromoo ta makkalaakiyaa keessa jirtan waan dhumtaniif iflaala. Sigale. Sirni kun sirna dantaa sirraa qabu miti. Yoo madooyte sirna si wallaanuu miti. Yoo beeloyte sirna si nyaachisuu miti. Namarra si haayyatee miti. Gaafa ati humna qabdu si fe'ate, gaafa ati fe'ina dadhabde uleen rukutee ala si darba. Sadaqaa kadhatta. Saba arra qawwee irra deeffattu kanaaf boru si qabata. Sigale. Arra makkalaakiyaan dhaabbatee warjoolleen madoo sadaqaa kadhachuu jirti jechuudha. Sadaqaa kadhachuu jirti. Saniifu makkalaakiyaan if eeggadha if laala. Laal mootummaa tokko amma duraan isiniin jedhu. Mootummaan tokko humna sadii miila sadii lafa dhaabbata. Sadeen tokko economical power, military power, political power. Abiyyi military power malee economical power ekonomiin isaa laamshoytee jirti. Duutee jirti harka. Doolaarri tokkicha eessarra akka jiru anaafisi. Daabboo takkitti uummanni bitatee nyaatuu ni dandayaa jiiti iftiin tale. Gaafadhu warra keessan ta'uu biyyatti. Daabboo takka bitattee fuuliyootti bitattee qarshii meeqa kafalta laaqana tokko nyaachuu ni dandeessaa uummata kee gaafadhu. Ekonomiin biyyatti akkasirra jirti jechuudha. Political power Abiyyi gartee miidiyaa irra bahee sigale yoo ibsa fedhe baase namni isa amanu hin jiru jechuudha. Politikaan isaa zeeroo ta'ee jira. Amantii dhabee fudhatamummaa mootummaan qabu san dhabee jira jechuudha. Military power
Militarii san qofaan sossoo jira. Sanuu militarii nu diigamaa jira jechuudha. Militarii nu diigamaa jira jechuudha. Saniifuu sirni kun sirna wali bu'insaan jiraatu. Mootummaan sadii jiraan siin jee addunyaarra. Tokko mootummaa filannoo dhugaan godhee ummata isaatiin filatamee jiraatu. Lama dikteetara caccabsee akka dhiiree jiraatu. Sadii mootummaa wali bu'insaan jiraatu. Abiyyi mootummaa wali bu'insaan jiraatu. Wali bu'insa kana xumuratti goone sirna kana sabaa sablammii wajjin mari'annee hayyoonni Oromoo ifi walitti araaramanii eega ifi walitti araaraman mooraa Oromoo eega gabbisan booda mooraa saba biroo kutanii saba birooti wajjin maalirra waliigal tan irra waliigalle tan irra waliingalle bulfannee fuuldura tarkaanfachuun dirqama sirna kana xumuratti gochuudhaan bilisummaa dhugaa san alaabaa Oromoo handhuura magaalaa Finfinnee irratti gadhaabuun yeroon isaa amma Sheek Abbutaati nagaan jiraadhu.